deemeetiin bishaan tuqa gaafa kanaan ajaan isii walitti kuusamee gaafa biyya arabaa deemte dhiirri biyya arabaa dubadhalaa qulqulluu barbaada. Ajaan isii kun ari'a ijoollee hunda waggaa jaha dhiirri hundi titaree deememi carraan isiin qabdu hoomaa inni teettee waa'ee bultii namaa kan akkan warra bultii qabate warri jireenya qabateen jira gaa deemtee jireenya nama sanii diiguudhaaf akka kiyyaa maaf kophaan teenne akka kiyyaa kanatti maa ajaa'uu didde hinaaffaa jechuudha. Warra akkanaa kana warri azba'ee afaan banuu jechuudha. Ajooftonni keessattuu gara keennaa dhuftan mee ilaalaa ijoollee Oromoo kutaa 11 mee ilaalaa abbaan fedhe fuudhe abbaan fedhe dhiise maa fuute maa dhiiste namni jedhuun hin jiru. Maaliif jireenya ofii jiraataa jiran maaltu isaan galche maaltu nu galche jedhan. Beerri Harargee hin jirti mee maa wayy beerri Baalee jirti mee maa wayy tan Shawaa jirti Jimma jirti Wallagga jirti mee maan dubbanne ebaluun keenna maa nu jalaa fuudhe ebaluun keenna mee fakkeenyaaf ijoollee Wallaggaa fudhadhaa. Dheengaddaa jaartiin isaa Wallaggaan turte fakkeenyaaf Arfaaseen sababa waliin galleef mumkin yookaan immoo sababa waan adda addaatiif dhiise deeme Harargee fuudhe. Ijoollee Wallaggaa Arfaasee teenna jettee boottee jirti. Maaliif ofitti amanamummaa waan qabaniif dubartiin teenya ofitti amanamummaa qabdi kana dhiiftu kanatti heerumti jedhanii waan amananiif namummaa namatti waan amananiif abbaa kanaan jenne teenna hoo maaliif wacci wanti sii waccisiisu yoo jiraate jalqaba irratti hinaaffaa gandummaa hamaa takku qabnammoo haqa walii himnu gandummaa hamtuu beerri teenna arsii arrabsiifte warri arsii arrabsiise summa billaahi laziim ijoollee amma isiniin jedhu tana shaarmuxoota jireenya dhabde jechuudha. Shaarmuxoota namni hundi itti miicatee jireenya dhabdetu warri kabajaa qabu jira. Ammila wanni afaan nama qabu maal maatii kabajaa qabu arsii kabajaa qabu ijoollee safuun guddatte meeqatu lafa kana jira. Warri akkanaa kun sababa dulloota tanniinii sababa ajootota tanniinii gizee mara arrabsamna kutaalee biraa keessaa gizee mara arsii waqqafama hin argitan soba kan hin qabne polotika irratti nuti waqqafama diinagdee irratti nuti waqqafama miidiyaa irratti nuti waqqafama maaliif waqqafamna beeytanii teettetanii waa'ee namaa haasofti buna waa'ee namaatiin dhuydi jana waa'ee namaatiin haasofti sa'aatii ilmi namaa taa'ee roomaansii taphatutti fireendii ofii hojii jaarsa ofii hojiisiin teettee waa'ee namaa haasofti. Sababa kanaan nu arrabsiisan arsiin akkatti gandummaa qabdi nuun jedhan dhiirri kenna kool bahee waa'ee gandaa asoo jiran dubartiin teenya ta kabajaa qabdu ta waa'ee gandaa asootu hin jirti. Warri ganda keenya xiqqeessa eenyu beeytanii ekaliyyee arsii liji ekaliyyee baalee shaashamannee liji ekaliyyee itayyaa liji ekaliyyee maalii lijetti bar arsii kana maqaa arsii kaatti bar abbaan qabdu maqaan abbaan jiru anamma fakkeenyaaf kiyya qurreedii Adam jedha abbaan eenyu Adam Kaisaniyo abbaan hin jiru ebalu arsii lijjaan eessaa dhuftee gabaree ani isiniin jedhe kanatu dhalche gabareen ani isiniin jedhe qotee bulaan kun fiitiise na horii eeguudhaaf achi dhaayitetuun dhalchitee maqaan jara amma yookaan amma naannoo keenyatti Amaara kanarraa dhufa gabaree fiitiise naannoo Amaara kabbadaa asaaminoo minaaminoo kana amma mee suusii arsii lijjettee taphatu jiraam. Susi asamino le jetti me warin kan fatte ruga gabdi asamino le jovin jetti kadalchi asamino da gabar irrada latti ti serrada latti abban hinjiru malif kesa dhaabata ga maatin isi kabajaan qabu maatin kabajaa qabu namni maatii kabajaa irraa dhalatu nama narrabsu sigale isin amma ya asamino le jechuu irra wanni carraan isin qabdu ekalu ya arsili jetteetuma teettetuma nama abaarti miidiyaa hunda bilooki kiyyaamma yoo sin argisiise wallaahi wa billaahi ebaluu ebaali liji maali liji maqaa arsii kana guutuu ganda yaamanii fixan maal obboleetiti abbaan qabdu ati maqaa abbeeti moo gaafattee as baateen dubbattu faamiliin qabdu maaltu ye arsii liji ye maali liji ye asallaa liji ye shaashamannee liji jechuu isii fidde waan maatiin qabneefi jechuu sharmuxoon kanaaf anatu muka hojjetti sale kana booda ilmaan sharmuuxaa jechuudha anatu akkatti isinitti gattume ajooftonni wallaahi summa billaahi beera akkanaa tana mee guyyaa tokko jaazaa buufadhaa laala ajaan isii mana keessa sin teechisu halkan tokko jaazaa buutee keessattuu kifilii oodaa kan ofitti cuftee rafta taanan hinduuta guyyaa lammaffaa bannoon fangasiin si qabee fangasiin ajaan funyaane jechuudha
dhiirri xayyafee ajaa isaaniitirra wasaka isaaniitirra qaamni isaanii kun gabareen ani isiniin jedhu tiisan isiniin jedhu kun itti guure ajeesse baakteeriyaa kana dhiirri ittiin kalaa'u dalagaan isiin godhatu qabdu carraan addunyaa kana irratti isii dhaabe bultii namaa seenteetuma baxabbatu kana malee waan biraan qabdu ka kanaaf beerran maqaa arsiitiin daldaltanii arsii maqaa balleessiiftan innaa taachoon libdaalaachuu anatu miidiyaa kanarraa isin balleessa ilmaan sharmuuta arsiin ani arsii maatii kabajaa qabu keessaa dhaladhe la gootota jawaar isin beektan ilma gootaatti arsii isin har'a arrabsiisaa jirtan kana keessaa dhaladhe isin ka arsiin bakka hin buune ka abbaa keessan ka maatiin keessan hin beekne maqaa arsii tasirra baatanii nu arrabsiisanii anillee akkasin arrabsu na taasistan ilmaan sharmuuxaa jechuudha. Sharmuuxoonni kana booda anatu afaan isin qabachiisa. Haadha manaatii jala dhayxee koomentii barreessu miti waan takka goota taanan anatu kodduutti isin cabse haadha manaan mootu summa billaahi laziim. Haamilee keessanii jedhee of qabaa ture. Kana booda immoo jireenyi maal akka ta'e isinitti agarsiisaa isin guba. Isin waccisiisa isin maraachaa jechuudha. Haadha manaa kabaja qabdu kabajamtuudha. Osoo kabajaa qabaatu baatte akka isin waggaa tokkotti haqqiftanii jechuudha. Silaa gadi baate likkii keessan isinitti himti turte. Garuu hin beektan isin har'a dubartiin biyya qabdu biyya dhirsa ofiitti deemti. Silaa beektanii kabajaa qabaattanii. Arsiin maal jetti? Arsiin maal jetti? Niitiin takka niitiin namaa jechuudha. Haati manaa namaa takka fakkeenyaaf amma isin ijoollee jimmaatirraa dhufteemi. Isin tun har'a arsiiti malee ta jimmaatii miti. Hin beektan malee horii akka taatan arsiin akkasitti beekti. Arsiin safuu fi duudhaa beektu intala jaarsa takka intala gosa teennati jedhanii ilaalan. Gosa arsii seentee jirtarra isin hin beektan malee. Silaa har'a osoo kutaa biraati miti namni biraati dubbate namni fuuldura dhaabbatee irraa dubbatuu qabu ijoollee teenna ture. Maaliif? Intala teenna jettee amantii arsiin. Dubartiin biyyan qabu. Har'a harargee takka gaafa fuudhe intalli sun ta warra harargeetii miti tiyya ta arsiiti ta gosaati intala gosaa aadaaf safuu beektanii kana baroodoo aadaaf safuu beektanii waan akkanaan dubbattan kabajaa gootaniif sila dumaashii teenna jettaniin sila obboleettii teenna bareedduu teenna jettanii maaliif hin beektan waan akkana kan isin beektan kan isin ittiin dhalattan arraba gabareedhaan tumamu tiisadhaan tumamu sii galee. Deemaa gaafadha hayyoota Oromoo. Deemaa gaafadha manguddoota Oromoo. Duudhaa arsii keessatti dubartii takka alarraa gisee fuudhan kabaja akkamiitu malaaf jedhaa dhaqaa gaafadha ilmaan sharmuutaa. Waa'ee arsii keessatti beektan maqaa arsiitiin daldalta eegalee arsii lijee galu. Arsiin hudduu teessan haasaltu ilmaan sharmuutaa. Naa daachuu dubbaadha. Hin qaanfattanii maqaa arsii baafattanii gaafa afaan bantan. Amma akka keessanitti reediin arsii arrabsuu dhufe jettanii hudduu bantanii ilaalaa turtan. Warra maqaa arsiitiin daldalu balleessuu dhufe kaayyoon kiyya hin balleessan leemmootu arsiis bakka hin buutan ofis bakka hin buutan deemaa goondarii keessatti inda'uun goondarii iyyuu sun innaa taachoon libdaallachuu ilmaa sharmuuxaa jechuudha. Ajooftota gizeen alaalu summa billaahi laziin nama meeqattu natti gizeen aanaa sooftu ayilaandii kana ga'u kan akkatti of keessa keessatti haasofti akka waan reediin gochaa jirutti gizee maqaa kiyya yaamtu kana
dhuftee namittiin tun eenyutti deebisa jedheetiniin afaan qabamaa ture. Dhugaadha kaa mee eenyutti deebisa jedha kennu. Of arrabsuu ta'a jedhee callise. Of arrabsuun dirqama akka waan natti ta'eef dhufee of arrabsaa jira. Mamma bara of arrabsaa jira isin hin beektan malee anamma of arrabsaa jira. Nu arrabsisiistan kaa maqaa keenya of keessaa qabdanii ardiitu akkana ta'edhanii. Ijoolleen kutaa biraa maal nuun jetti yaa jedhan. Ijoolleen man arsiituun yoomuma naqqaati jedhan. Ijoolleen man arsiituun gisee hunda maal gandummamaa fi maal baarsiti jedhan. Warra akkanaa kanatu arsii maqaa balleesse. Arsiin nagaa rafteetuun bulaa jirti. Arsiin miliyoona 17 oli miliyoona 18 akkas. Baay'inni isaanii miliyoona meeqa? Jara kana jara hooleyyii tanniini kun warri maqaa kenna balleesse Oromoo. Dhiirri kenna nagaumaan ta'aa jira. Dhalammaan teenna tuni ta jireenya hin qabne maaloo jireenya keessan deematin hin carraaqadha. Aboo riskiin rabbii harka jirti. Rabbiin laa taqnatu min rahmaan jedhe ofirra abdiin irraa hin kutatinaa rahmanni rabbii bal'aadha abdiin irraa hin kutatinaa abdiin kutatinaatiin ajaa'aa akka keessan illee ta'u barbaadadha billaahi aleekum. Jireenya namaa keessa seeninaani jireenya jannata fakkaatu keessa jira wallaahi jireenyi kun naata'e keessa jiraataa jira namni nadir kun jiru fu'a jedhee jechuudha. Rabbi jedhaatiin rahmanni rabbii bal'aadha ajaa'aa akka keessanii barbaadadha yaaki. Ani hin danda'u ana doo danda'e ishee dhugaadha doo wasaka keessan ajaa keessan danda'ee hojii jiraachuu danda'e maaksii chaayinaan bittisan illee ta'u kaardeen jiraadha hin danda'amu. Dammoo namni tokko nama lama nama sadi nama afurii ol hin danda'u. Ani beera hagana baay'atu beera kuma meeqaa kana fuudhee danda'a maal dhiirri Oromoon jiru maa maqaan balleessitan aboommoo wallaahi wabillaahi dhiirri teenna tabaalee galatooma angalata qabaas irratti dhiirri teenna tabaalee wallaahi osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte baga jiraattan abbo hagasuu isin tunurraa qaqqabaa jira qilxifinnaa kana qabdanii beeytanii jajjabina faxxaan fixnatii kana qabdanii irran kaattan aboo dhiirri baalee baga jiraattan osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte beerri gannuun teechiftu misintu xiqqoo mataa nurraa qaqqabaa jira taftafii kana jaalattan baay'ina qabdanillee dubartiin hin baay'attu baalee hin baay'isawee Oromiyaa keessaa bakka dhiirri itti baay'attu baala shamarran immoo arsitti baay'atti kutaaleen birallee waluma madaalama dhiirri baalee ture osoo beera tana nurraa gadi qabuu baatte wallaahi wabillaahi hin jiraannu. Bangali illee asumaan galata qabdan abboo warri Bangali namni afaan Bangali beeytan lakkoofsa tokko barreessa galata afaan Bangali itti naa himtanii osoo Bangaliin jiraatu baatte beerri teenna ajooyitonni tunnin jechuudha wasakoon nama warra nama jireenya hin qaban isiniin jedhu kun haganaan hin jiraachisan Bangaalitu nurraa gadi qabaa jira dhiira teenna tabaalee gargaare galatooma nu isinii eeyyamnee jirra. Isin eeyyamnee jirra nurrumaa callisiisa fuudhuu baattanillee yoo fuudhuu baattanillee maaksillee kaattan funyaanitti qaraqaradhaatuma nurraa gadi callisiisa beerri waan kan argannaan hin dubbattu warri ol bahee dubbatu kuni warri ol bahee akkatti iyyu kun waanuma kana dhabe bar rakkinni biraa hin jiru bar jara kenna maal waa jira rakkoo siyaasaa isaa jirra rakkoo nama dhuunfati osoo namnummaan namarra mee ila fakkeenya ofirraa fudhadhaa abbo ijaazaa qabdaa jennu boqonnaa dhalaa wayii hojii beellama yookaan immoo fireendii qabdaa jennu. Mee sa'aatii teetteetti nama arrabsituun qabda yoo dandeesse takka bilbilaan fireendii ta'e hojjaa soota yoo kana dadhabde ijaazaa yookaan wal bira teettanii laayifii keessan roomaansii hojjettan yoo kuni hundi hin jiraanne yoo carraan itti qabdu maal inni akka warraan amma siin jedhu kana teettee waa'ee manamaa haasa'uudha jechuudha. Piliis afaan Baangaalii horii beeytan lakkoofsa tokko barreessa Baangaaliif galata galchuu barbaada. Tadhiironni teenna gadi qabdee dadhabdee ijoolleen teenna obboleeyyetti biyya tabaalettillee gadi qabdee dargaggoonni teenna. Tasanirraa hafe mootu hin jira kaa hunda ijoolleen teenna amma qilxifinnaa qaban sii galee yaa dhiira baalee wallaahi ana biraa galata ilaa qiyaamaatiin narraa qabdan jechuudha. Silaa kanaa ol halkanii guyyaa dalagaa na godhatan osoo isin jiraatu baattanii biizii nurraa gootan kaa gisee ijaazaa tumtan nurraa callisiiftan.